Dhaabni TPLF waggoota 20 booda rakkoo jabaa keessa seeneera. Hooggantoonni isaa lamatti ramaniiru. Beekamtiis wal dhoowwataa jiru. Gartuun Dr. Dabratsiyooniin durfamu kora boordiin filannoo biyyaalessaa beekamtii hin kennineef jedhe taa'uudhaan obbo Geetaachoo Raddaa fi kaan miseensummaa keessaa dhorkee hooggansa haaraas filateera. Gartuun pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan durfamu immoo durumaa kora kanaaf beekamtii hin kennine hojiirra sin ooluu jedhan. Hooggansi TPLF waraana Itiyoo Eertiraa boodas akkanuma lamatti qoodamee ture. Qondaaltota dhaadoo fa'aatu yeroo sana raarse. Dhibdeen kun walitti bu'insatti ce'uu mala. Waan kanaa fi kaan ammayyuu taana xiinxalaa kataan nagaraa guddataa dubbiseera. Waraanaan booda dandamannaan naannoo Tigraay ture akka laafee fi gara fuulduraatti rakkoon guddaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu jiraachuu akka malu kan agarsiisu ta'a jecha. Rakkoon kun akka dhalatuu danda'u wantoonni akeekan turanii? Turaniiru. Akeeka kanaa fi ka'umsa kan ta'e waliigaltee Piriitooriyaati. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti mootummaan federaalaa termiin isaa yookaan immoo gaaffiin isaa deebii waan argateef gara fuulduraatti dhaabbanni bilisa baasaa Tigraay yookaan immoo TPLF'n immoo siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee inni taphatu baay'ee waan xiqqeesseef rakkoon akka kanaa gidduu warra Tigraay People Liberation Front gidduutti akka uumamu akeekamee ture jechaadha. Waliigalteen Piriitooriyaa sun hooggansa TPLF keessatti akka rakkoon uumamu sababa ta'eeraadha yaadi keessan? Piriitooriyaa agiriimentii sana kan dubbifnu ta'e bulchiinsi yeroo beektota waraanaa fi warra TPLF irraa immoo nama muraasa waan akkasiidha kan inni persentiidhaan xiqqeessee ka'a. Sana jechuun immoo TPLF power monopoly Itoophiyaa keessatti osoo hin taane Tigraay keessatti illee power monopoly akka inni dhabu godheera. Anatu TPLFidha, anatu TPLFidhanitti wal dhabaa jiru. Tarii wal dhabuun isaanii sun hooggansi TPLF lamatti hiramuun isaanii sun bulchiinsa ministeera muummee Abiyyiif maal ergaa dabarsa? Waan isaan buufatan jira jettee yaaddaa? Wanni isaan buufatan dhiibbaan gara isaaniitiin dhufu mootummaa ministeera muummee Itoophiyaa irraa baay'ee xiqqaata. Sana qofa osoo hin taane danqaallee ni qabaa jechaadha. Yeroo kana rakkoon dhalachuu ni danda'a. Gara wal rukutuu wal waraanuutti illee seenuu danda'u. Guruupiin kun lamaan jechaadha. Amma dhibdeen kan jiru hooggansummaa TPLF gidduudha. Dhuguma boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa baaseen durseedhuma kora TPLF Dr. Dabratsiyooniin gaggeeffamuuf beekamtii akka hin kennine ibsee ture. Hokkara yookiin immoo dhibdee kana keessa akkitti mootummaan federaalaa seenuu danda'u mudachuu danda'a. Tokko tokko mootummaa federaalaatu gidduu seenee akkana godhaa jira. Divide and rule and conqueridha jedhanii namoonni yaadan jiru. Garuu natti hin fakkaatu. Garaagarummaan guddaadhaaf sababa kan ta'e akkamittiin waraanni sun akka gaggeeffamee fi agriimentiin waraana sanaa akkamiin akka dhumatedha. Garaagarummaa isaanii gidduutti kan uumamu. Inni kan biraan immoo dheebuu aangoodha jechaadha. Mootummaanis of course warra gaafa kanumaan observe goonu mootummaan federaalaa warreen bulchiinsa yeroo kanaaf favorii waan kennu positive feelingii waan qabu natti fakkaata. Amma dhimmichi dhimma naannoo Tigraay qofaan fakkaatu waan biyyoota ollaafis gara mootummaadhuma federaalaaf waan akeeku fakkaata. Dhibdeen hooggantoota TPLF gidduutti dhalate obbo Geetaachoo Raddaa fe'i gareen Dr. Dabratsiyooniin durfamu akka gareen biraa duuba jirutti waan akeeku dubbataniiru. Namoonni tokko tokko Eertiraa jedhanii maqaadhaan dheeru. Ati akka xiinxalaa tokkotti akka nama dhimma Eertiraa qoratu tokkotti akkamiin laalta akkamiin fudhatta? Eertiraan yeroo baay'ee intarestii guddaa qabdi Itoophiyaa irratti. Waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraas erga Piriitooriyaa agiriimentiin booda laaffataa waan dhufeeruu fi warri Asmaraa dhimma kana akka carraatti itti fayyadamuu ni danda'u jechaadha. Garuu immoo akkuma sila kaasee akkamittiin wal dhabdeen kun akka itti maanees ta'e yookaan immoo akka inni itti hoogganameetu murteessaa jechaadha. Garuu TPLF Dabratsiyooniin deeggaraa itti jedhanii konkluuzinii kaa'uun in ulfaata. Garuu wal dhabdee sana ekspilootiin godhu Eertiraanonni godhu amala akkanaan qabaatu. Namaa oliidha. Garuu karra galaanatti ishee baasuun qabdu. Buufanni doonii asab biyyattiin waggoota 100 oliif itti gargaaramaa baate Eertiraan walabummaa gonfachuu hordofuudhaan hafeera. Ergasii buufata doonii Jibutiitti dhimma baate. Amma kiraansaa guddaadha. Hin ga'ullee jedhu xiinxaltoonni. Barana ministeera muummee Abiyyi Ahmad ulaa galaanaa barbaacha waliigalteen Somaaliilaand wajjiniin mallatteessan Somaaliyaa wajjiniin walitti isaan buuse. Gaanfa Afrikaattis muddama uumeera. Akka filmaataatti buufatawwan Itoophiyaan gargaaramuudhaaf yaadde keessaa tokko Asabin. Garuu maaliif buufata kanatti hin gargaaramne? Hiikaa fi tasaa dabalee nutti hima. Hanga waggoota 30 duraatti meeshaaleen gara Asab geeffamanii fi dhufan harki 90 kan Itoophiyaa ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Itoophiyaan buufata boba'aan itti calalamus Asabii qabdi ture. Haa ta'u malee waraana Eertiraa booda ittiin fufne.
Waraanni Yemenitti adeemaa tures buufata doonii Asabirraan dhiibbaa gaheera. Duulli waraanaa United Arab Emirates fi Saudiin fa'aa garee Huut irratti gaggeessan bakka buufataa isaan barbaachisa ture. Haa ta'u garuu United Arab Emirates buufata waraanaa Asabii qabdu gadi dhiistee erga baate Itoophiyaan buufata doonii kanaatti akka fayyadamtu Eertiraan maa fayyamuu fididde kan jedhu gaaffidha. Bara 2018 muummee ministeera Abiy gara aangootti dhufuu hordofee diinummaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu waggoota hedduuf ture dhumateera. Dhimmoota diinagdee irrattis waliin hojjechuuf socho'aa turan. Waraana kaaba Itoophiyaa irratti Eertiraan gama mootummaa federaalaa goruun hirmaatteetti. Haa ta'u malee waliigaltee Piriitooriyaa booda hariiroon biyyoota lamaanii akka duraanii miti jedhama. Ogeeyyiin akka jedhanitti Itoophiyaan buufata doonii Asab osoo fayyadamtee kaffaltii kiraa Jibuutiif kanfaltu gadiin fayyadamtu ta'uu dandeessi. Ammoo hin taane waa'ee ulaa galaanaa argachuu ilaalchisee haasaan muummee ministeera Abiy taasisanii ture Eertiraa hin gammachiifne. Kun immoo Itoophiyaa fi Eertiraa gara yaaddoo waraanaa biraatti oofuu mala jedhamee osoo sodaatamu Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjin waliigaltee ulaa galaanaa argachuu mallatteessite. Kuni ammoo Somaaliyaa fi Itoophiyaa muddama haaraa keessa galche. Itoophiyaan bu'aa Asabirraa dhabde buufata doonii Jibuutii fi geejjiba qilleensaa fooyyessitirraa ni argatti. Eertiraan garuu waggoota 20 oliif faayidaa irraa argachuu maltu dhabdee jirti. Eertiraan buufata doonii Asabii fi Mitsuwaa osoo Itoophiyaadhaaf fayyamtee waggaatti doolaara biliyoona 1 ol akka irraa argattu xiinxaltoonni ni himu. Qorannoon waggaa 10 dura gaggeeffame akka agarsiisutti dinagdee Itoophiyaaf buufanni doonii 12 ta'uu ni barbaachisa. Keessumaa immoo buufanni doonii Asab osoo haareffamee fi babal'ifamee Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane tajaajila idil addunyaaf kan ta'udha. Waliigalteen biyyoonni lamaan Saawud Arabiyaa Jiddaatti waliigalanii turan maaliif akka hojiitti hin hiikamne sababa isaa mootummoonni biyyoota lamaanii waan ifa ta'e hin dubbanne. Sababa isaa kana jedhanii beekuun baay'ee rakkisaadha. Sababni isaa mootummaa Oromiyaa keessaa iddoowwan lola hidhattootaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduutti gaggeeffamuun namoonni nagaan miidhamaa jiran keessaa tokko. Jiraattonni godinichaa lubbuu namaa darbuu fi mancaatii qabeenyaa akkasumas buqqaatiin godinichatti qaqqabu goolabamee araarri akka bu'u qotiyyoo fi ijoollee waanjootti hidhuudhaan haala hin baratamneen gaafatan. Godinni Shawaa Kaabaa godinoota hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jechuudhaan waamu bal'inaan keessa socho'an keessaa tokko. Hidhattoonni naannoo Amaaraas darbee darbee aleellaa qaqqabsiisaa turan. Maanguddoon aanaa kuyyuurraa dubbisne maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan tokko dur haala Salaale keessa turee fi amma haala godinichi keessa jiru waa'ila koo maatii olaanaatti himuudhaan eegalan. Sababa nageenyatiin lubbuun namaa dhabamaa jira. Lubbuun namaa akka hin baane namni akka hin dararamne rakkoon akka irra hin geenye akka nageenyatti dhufu gara miimaayyuu lubbuun namaa akka bahuu hin qabne gara nageenyatti dhufanii jaalalaan tokkummaadhaan uummata kana yaaduu akka qaban jenneeti waaqa keenyas kadhachuuf gara nageenyatti akka nuuf jaalala akka nuuf hedduutti uumu jecha baanee jechaadha. Akka kallattii durii keessa jiru Oromoon Shawaa kuni bakka bakkatti iddoodha wal buqqisuun jira. Kanarraa kaaneeti bakka duritti deebina jennee akkaataa safuu aadaatiin fardi loggomamee qotiyyoon xamadamee bakka duritti nu deebisi jennee waaqa kadhachaa jirra amma. Gaafa namni du'ee namni nama ajjeesee meeshaa humnaan sinitti kana fayyadameetiin namni gumaanaa nyaattu jedhee kan ittiin kallacha baasee kan ittiin namni jalaa du'e san ittiin birmaduu mataa ol qabsiisuudhaaf gaafatu. Kana qabannee waaqa kadhachuudhaaf bakkatti akka nu deebisu bakka duritti akka deebi'uu dandeenyu waaqa kadhachuudha. Dhiigni wal dhangalaasuu kun akka dhaabbatu namnis akka hubatu aadaa isaa safuusaa eegee akka deemuu qabu yoo kana eegne ta'e karaa aadaatiin cabuutu jira jechaadha. Haadha Siinqee aanaa Dabra Libaanos ta'uu kan himan aadde Faayituu Wadaajoo sababii sirna kadhannaa kanarratti argamaniif dubbataniiru. Rakkoon hin jirti akkuma biyyattiitti akkuma godina keenyatti rakkoo hammaataatu jira. Rakkoo hammaataa kana kan warrattisaa jiru obbolooma lamaan gosa tokko lammii tokko kan biraa keessa hin jiru. Kan biraati soo jiraate immoo gar tokkoof asirraan Amaaras hin qabna. Naannoo gammoojjii kana innis faannoodha jedhee asirraan ol dhufee namoota rakkisaa jira. Hedduutti akkuma raawwatameefillee kun akka yakka hojjete waliin beeknu. Namni saamamaa jira, ajjeeffamaa jira, manni barumsaa gubachaa jira. Isa bira darbees ambulaansiin geessuu fuutee, dibamaa fuutee yaalchisaa jirti, gubachaa jirti, caccabaa jirti. Egaa akka godina keenyatti rakkoo hammana hin jedhamnetu nurra gahaa jira. Obbolaatu wal miidhaa jira, abbaaf ilmatu wal miidhaa jira. Isa kana yoo nu deebi'anii gara araaratti nu deebi'an jennee kadhannaa gaggeessaa jirra. Wanni gootan maali baatanii? Qotiyyoollee qabannee. Jaartii cifreellee gadi waamnee, daa'imallee qabannee, fardallee luugamnee, isgoonne kaa'e. Qotiyyoo qamaduu jechuun, farda luugamuu jechuun, abidda baasuu jechuun cinqamee namni rakkannaani akkanumatti waan salphaatti hin bahu rakkinni kanaa ol hin jiru jennee
farda lugamnee qotiyyoos baasnee kan mufate nuufaatii fatu waaqaf lafa jedhee jenneeti. Jeersa guddaa lafa gaaraa ulfaataa rabbuu nu gargaaraa mee araaraa jennaan. Waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaatti ogeessa aadaa kan ta'an obbo Shimallis Xaafaa qotiyyoo fi ijoollee waanjootti hidhuu fi farda luugamuun aadaa Oromoon rakkina keessa jiraachuu ittiin ibsatudha jedhan. Fakkanaatiin addunyaatti rakkoo isaan irra ga'e agarsiisuun isaanii tokkoffaa gaafa waaqni bona ta'ee yeroo budide ulfaanaan bahu daa'imni duudan amma fakkeenyaaf daa'imni kun gulantaan dabarree daa'ima homaan beekne gadaa keessatti irree ijoolleen kun horii sun irree akkuma daa'imman kanaa horii duudadha. Homaan beeku horii waan ta'eef akkaataa saniin wal bira qabee Oromoon qambaratti godhee ulfaanaan bahu gaafa rakkatee rakkoon uummata quunnamee humnaa ol ta'e kan bahu lammata namni wal ajjeesee gumaan irree akka nyaatamuuf namni jiruuf jireenya isaa akka gaggeeffatu. Duudhaa qabaa safuu qabaa nageenya hin jiraanne yoomtuu hin jiru jechaadha addunyaa kanarratti. Isaa bobbaasee dargaggoota Oromoo dirqamaan ukkaamsee gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan turee fi jiru ta'us dargaggoon Oromoo kaayyoo badii sirnichaa baran mooricha keessaa badaa jiru. Kanumaan wal qabatee loltoonni PP mooraa badii sirnichaa keessatti walamanuu dadhabuun ija shakkiin wal ilaalan dhiibbaa sirnichi gochaa jiru jibbuun qawwee fi hidhannoon gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa Anaagaa Oqebbeetti miseensonni raayyaa ittisa Impaayireetti lama gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun ibsameera. Guyyaa kaleessaa jechuun gaafa Hagayya 18/2024 miseensonni raayyaa ittisa Impaayireetti baay'inaan lama ta'an shira mooraa PP keessatti adeemsifamuu fi gochoota gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa ooluu ilaaluu dadhabuun bilxiginnaa balfanii qawwee fi hidhannoo mudhii guutuu waliin Anaagaa Oqebbeerraa harka kennatanii jiraachuun himamee jira. Miseensonni waraanaa kunniin akka jedhanitti kunuunsa gaarii isaaniif godhametti gammaduun cinatti ilaalcha duraan waraana bilisummaa Oromoo irratti qabanii fi dhagaa turan soba ta'uu isaa hubachuun gara daandii haqaaf kaayyoo dhugaatti dhufuu isaaniitti gammadaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo bira qawwee AKM 2 boombii F4 fi rasaasa 310 fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo godhanii jiraachuu hoggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Dhumarrattis warreen mooraa diinaa keessa jiran hubannoo fi ilaalcha dogoggoraa PP'n oofu dhaga'uu dhiisanii gara imaltuu kaayyoo dhugaa kan ta'e gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii akka harka kennatan miira xiiqiin guutameen dhaamaniiru. Godin Kibilitti shaggaraara ammayyaa waraanni faashistii PP jiraatotidha guuraa jiraachuun dhaga'ame. PP akkuma duraan sababa Oromummaa qofaaf yakkuun uummata Oromoo hidhee dararuu amaleeffatee jirutti godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa ammayyaatti jiraattota adamsanii ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun guyyaa kaleessaa jechuun gaafa Hagayya 18/2024 ganda Kuraa Bulaa jedhamu irraa namoota maqaan isaanii Kumsaa Fayyeeraa, Gaashoo Baqqalaa, Alamaayyoo Galaanaa fi Taaddalaa Baqqalaa jedhaman qabanii mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyan beekan ni dubbatu. Kana malees aanuma kana ganda Daallee Daak jedhamutti nama maqaan isaa obbo Dassaalee Gammachuu jedhamu badii tokko malee qabuun hidhatti darbachuu isaanii jiraattonni gacha keessa manneen hidhaa bakka sadiitti naqamuun yakkoonni gara jabinaa adda addaa uummata irratti karaa loltoota fi ergamtoota sirnichaan raawwachaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Godin Lixa Harargee Arancaarii waraanni faashistii PP halkan uummata irra dhukaas banuun dhaga'ame. Nichaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaatti taasisu sodaachuun shororkaa hamaa keessa galanii halkan dhukaasa banuun uummata hirriba dhorkaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Lixa Harargee Aanaa Hancaar keessatti loltoonni faashistii PP halkan dhukaasa uummata irratti banuun himamee jira. Aanicha Araddaa Saaqaa bakka addaa Qaacaa jedhamuu fi Araddaa Hincinni bakka addaa Bakaan jedhamutti loltoonni sirnichaa farra riphee lolaa jedhamanii fi milishoonni gaafa Hagayya 15/2024 injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti galmeesse dhaga'uu irraan kan ka'e sodaatanii galgalaa kaasanii hangaal kan qixxeetti dhukaasuun uummanni akka shororkaa'uu fi irriba dhabu gochuu isaanii jiraattonni araddichaa dubbatan. Kana malees loltoonni kun kaayyoo ba'aniif illee kan hin beekne ta'uun uummata keessaa ba'an deebi'anii miidhuu kan amaleeffatan ta'uu fi yeroo irraa gara yerootti qarshii hedduu uummata aanichaa irraa saamaa jira. Sirnichaa yeroo adda addaatti badii tokko malee ilmaan Oromoo adamsanii hidhuu, saamuu, dararuu, mana irratti gubuu fi ajjeesuu hojii idilee isaanii godhatanii kan jiran yommuu ta'u, maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhu itti maxxansuun sobaan yakkanii hidhaatti guuraa jiraachuus itti fufanii jiru. Godina Baalee Bahaa Aanaa Laga hidhaatti waraanni PP namoota nagaa
irratti saamicha raawwataa jiraachuun ibsameera. Yeroo adda addaatti ergamtoonnii fi tiksitoonni sirna impaayereetti irra deddeebiin maqaa gosa kanfaltii garaagaraa itti dha'uun uummata aanichaa irraa qarshii saamaa kan jiran yoo ta'u, yeroo ammaa kanas haala duraan barameen olitti araddaa kal'oo dheertuu jedhamu irraa kanfaltii waan kanfalamuuf adda hin baaneen qarshii 2,200 dirqamaan hawaasa irraa guuraa jiraachuu jira. Biyya garaangotti dhufanii kaasanii bananiin haadha ulfaaddaa hima ishee waliin ajjeesuu kan eegale. Har'as hawaasa irraa fuudhisuun qabeenyi fi lubbuun Oromoota hedduu duguugamee sadarkaa badiinsa irraa akka ga'u gochaa jiraachuun barameera. Waadaa bashoota fudhatee aangoo irra kan jiru Koloneel Abiyyi Ahimad gara jabinaa fi hammina isaa hundumaa Oromoo irratti raawwachuuf waraanni godina Baha Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa gandoota hundumatti bobba'anii jiran. Qonnaan bultoota irraa loon, midhaanii fi bilbiloota harkaa saamaa akka jiran jiraattonni ifoomsaniiru. Waraanni goolessaan PP kunneen gandoota baadiyyaa